magaalatun magaala guddoo namni eeysaa addaan jiraatu kabakka fedhatti abbaan fedhe dhokatee jiraachuu danda'u waan fedhe dalaguu danda'u maaltu itti nakaase wanni guddaani rafee taa'ee callisee yaada kennachuu dhabuu isaati arra lubbuu walitti fidu jarri ilmotti walitti deebi'u arra immoo waan biroo fidu bakki isaan jiran dhokatoodha jechuudha qaama tokko miinee tokko immoo bilisa baasuun hin jiru jarrileen dhaqee dhufanii jiranii waan dhufaneen eegaa sumaan isaan gaafanna Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtani daawwattoota fardootaa numaaf miidiyaa shama kan jirtan bakkuma jirtan guddaa sibiraa jiraatu jecha ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan yaanni isin qabdan hanga amma maa mucaasan hin qabini maa afaan qofaa odeessaa maal qajuu jiraachuu danda'a jechuudha nama tokko bakka inni jiraatu beenye ka'ee isa jalaa lakkoo isa saan beenye namni qabuun ni ulfaata jechuudha namni biyya tana keessa jiru namoota akkam kajuus murteessaadha jechuudha ilmi namaa immoo dhaabbatee akkanuma irratti walirratti murteessuu danda'a jechuudha wantoota akkanaa hedduu itti kaanee furmaata isiillee goonee kajirru baay'eetu jira jechuudha garuu dubbiin tun hisaaba maleedha ulfaati yeroo jennu bakka inni jiru beenyu lakkoofsa isaan beenyu akkanumatti nama gaafachaa osoo bilbila beenye deebinee logishinalleedhaan qabuu dandeenya jechuudha maaliif amma bilbila jaraa hin qabnu akkasuma maal isin jechuu barbaadeeti rakkachaa jira rakkachuu qofa osoo hin taane namoonni keenya baay'eelleen kadhaamellee ni jira mana namaa seenuudhaan mana isaanii jedhee nama gaafatee waan garagaraan nu mudataa jira jechuudha guyyaa irraan tanaa makiinaan gaasatti guutannee isa barbaadaa deemnu tunuu akkami ammaas namtichi kuni bakka akkam jira yaanni namoota kanaa hoo akkami isaan maalirra jiran isaanuma yoo ilaalle yaanni isaanii waldhaa fi kana garuu dubbiin akka nuti jenne sanii miti deemte wal keessa deebitee jirti ni sirrooti inshallah isni rabbiitiin kanuma jechuu barbaadeeti kanaafuu namoonni akka maletti hubattanii akka maletti kan duraan huban nu ammaas wanti waan kana godhuudhaaf kaaneefi qaama tokko miineetii tokko bilisa baafnaa miti qaama tokko miitee qaama tokko bilisa baasuun hin jiru maaliif akka qaamni kun waliin miine qabnee waan ta'uu qabu iddutti goonee kana booda namni nagaan akka waliin jiraatu godhuudhaaf kasochii eegalleef jechuudha qaama tokko miinee tokko immoo bilisa baasuun hin jiru isaanummaan kun akka waliin miinee fi kabobbahaa jirru jechuudha kanammoo namni hundi akkasitti hubachuudha qabdanii akkasitti hubachuudha qabnaa jechuu barbaadeeti kanaaf waa hedduu dubbachuun ni ulfaata haalli nu keessa jirulleen sanuma caalaa ulfaataadha akkaataan nuti itti deemaa jirru guyyaa irraa guyyatti sochiin nuti godhaa jirru adeemsi nuti irra deemaa jirru haalli daandii nuti qabannee deemuu jirru wantoonni walumaa galattuu nuti kuni isa jirru fakkeenyaaf waan baay'eetu jira jechuu barbaadeeti wanti baay'een jirtu maali namni imala yeroo eegalu waan baay'eetu jira imalli nuti eegallee imala waan kana milkeessuuti wanti yoo ta'e milkeessina yoo hin taane waan irraa milkeessinu takka illee hin qabu jechuudha kanaas akkasitti hubadha amma dubbiin jara sanii nama dhibuu keessa dabartee akkaataan isiitu hamma yaaddoo namatti taatuuti jechuudha yaaddoo namatti taati jechuun kiyya maal jechuudha yaaddoo namatti taati jechuun kiyya wanni jechuu barbaadu yaaddoo isiin namatti ta'uu dubbii tanaa arra lubbuu walitti fidu jarri arra immoo ilmotti walitti deebi'u arra immoo waan biroo fidu bakki isaan jiran dhokatoodha jechuudha nama kana itti dhayitee akka ofii barbaaddetti waa godhuun hin danda'amu murtee akkasiillee laachuun namaaf gaariidha miti kanaaf hanga guyyaa har'aan tanaa nuti barbaachumarra jirra barbaacharra jiraachuu jechuun egaa waan bakka beenyeef magaalli tun magaala ganda takka taate namni asii fi asitti walitti dhufu jiru magaalli tun magaala guddoo namni eeysaa addaan jiraatu kabakka
fedhetti abbaan fedhe dhokatee jiraachuu danda'u waan fedhe dalaguu danda'u kanaaf namoonni mana isaa yaadaan beeku ni beenya kajuu mana warra biyya tana dhibbata akka nu naqanii jiranii sanillee waan agarre hin qabnu egaa ijoolleen teenyalleen tapana namaa yeroo dhodhoytee seentu mana isaa seenuudhaan jechuudha seente kan dhadhaamtellee ni jirti jechuudha amma gama sanittiin deemutti jira isin jechuu barbaadeeti maaliif haalli ammas dubbiin tuni dubbii keessatti uumamte rakkoo dhalte jechuun dubbii rakkoo dhalte jechuudha dubbiin tun dubbii rakkoo dhalte tanagaa akkitti keessaa bahan akki godhan akkitti deeman akkirratti hojjetanii waan kana keessaa bahan ni ulfaata namni afaaniin haasa'u hayaata akka isatti dhagaamtetti dubbatu isaaf laaftuudha garuu wanti hojiitti yeroo deebite hundumtu siini jabaattii jechuu barbaadeeti kanaafuu amma sanirra jirra oromooti isaan ammallee bu'anii jiranii namoota bakka waa nurraa tatta'e kana laaluu fi ani amma makiinuma gubbaan jira aan gaa hojii jirra uummata wajjin deemu jirru kana qofaa miti bakka hedduu bakka silaa dubbiin tun barbaachisu himuun barbaachisu hundatti himnee jirra jechuudha himinsi qofti gahaallees miti garuu irratti hojjetanii waan kana baasuudha amma kana dhibee fiidoo takalaalee fiidoo caaltuu dubbate maallaqa dooraa laangana kanneetiin ilmooti jirraa fudhadhaa jechuudha yoo nagayin jiraanne dooraa laanga san kennite ilmoo san fudhattuu si baruu miidhaan isii hin oolu kana quba qabaachuu isinirra jiraata kanaaf ammoo namoonni kana beeku waa hedduu qara'uu fi waa hedduu namoonni tokko mana caaltuu faadha kida mana caaltuu yoo hin beekeen dhaqanii yoo hin beenye akkami hin beenyu warri beeytan himaa jechuun afaan oromomii maal jechuudha kanaaf abbumoo itti jiruutu beeka waan ta'eef waan deemaa hunda keessatti gorsa baay'isuun nu barbaachisa malee waan biroo keessa faaseenuun nama barbaachisu jechuu barbaadeeti kanaaf akkuma walli isaan jedhe taate ni taate tan taane immoo ni oolamti siinuuyi nu ammaas waan kana onnuma dhalootummaan nu kaaseen oofu jira malee dirqamni waan kanarraa qabnu jiru kuma eenyutu teenya yaada kennachuu dandeenya malee barbaacha waan kanaatiif wanni nu dirqu maaltu jira dhalootummaa taate malee ka waliin miineef yoo ta'e malee namni kana beeku immoo akkamiin waan biroo haasawa dubbiin tunis nama keenyaaf galu qabdi jechuudha namni immoo taa'ee komantii barreessu yaada kennatu waan isa fakkaate godhuu danda'a garuu dhugaan jirtu sa'ani dirqamaan qaba haji barbaadee qabuudhaaf dirqamaan qaba maaltu itti na kaase akkuma isaa waliin miine as keessa waliin jirra waan ta'eef bakka tana barbaanne irra geenye jara kana nagaa iddutti buusuun barbaachisaa yoo taate jechuu qofaa fi kakaanee deemutti jirru malee dirqamni nurra hin jiru akkuma eenyu yaada kennachuu dandeenya jeetiin jira akkasuma jiraata garuu kaaneeti waan kana rakkoon akkan uumamne oolchine jenneeti rakkoo keessaa ofii keenyaa seennee jirra rakkoo keessa seenne tana keessatti immoo akka qaama rakkootti ilaalamuu hin qabnu akka qaama dirimmate tokkotti namni ilaalamuu qaba malee akka qaama rakkootti ilaalamuun dogoggora gurguddaadha ammaas qaamni dirmannaadhaaf yeroo qaamni tokko waan tokkoof dirmachuu ba'e takki dirmachuu san milkaa'inaanii goolaba jechuudha qaba yookiin ammoo osoon dhaqqabne onni san durattis dhumachuu dandeessi malee isin maali rakkoo taateef dirmattanii hin beeytanii namni rakkoo taateef dirmatee beeku akkana naasa'u osoo dirmattanii beeytanis kana naasoytan garuu qaamni dirmate tokko waan dirmateef hireen isa milkeessinaan dhaqqabeetii oolcha jechuudha hireen isaa dhaqqabuu baannaanii dhabee jaama rakkoo takkaas hin qabu jechuudha wanni guddaanii rafee taa'ee callisee yaada kennachuu dhabuu isaati inni san nama galataate dirmatee jira hin milkaa'ine malee jechuu barbaadeeti kunis akkasitti ilma namaatiif galuu qaba
kanaaf waa hedduullee haasa'uun barbaachiftu jarrileen dhaqee dhufanii jiranii waan dhufaniin egaa sumaan isaan gaafanna kanallee bifa kanaan naa qabaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti yoon jechoota kiyya keessatti haasa kiyya keessatti dogoggora qabaadhe dogoggora isin kullee qabaadhe bifa manaa godhaa isiniin jaa ammaas nuti waan goona jenne itti kaane yoo rakkoon akkasii jiraatte kagoonuu fi ofii keenyaaf waan murteessinee deemnee waan namni nu arginii fi godhuun keenya qophiidha ni goona arraas boruusi kana quba qabaadhaa isiniin jenna